Pireezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gazaalee Baasimal mirga daa'immanii eeguuf xiyyeeffannaan hojjetamuu qaba jedhan. Pireezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gazaalee Baasimal mirga daa'immanii eeguuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhan. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaabbata UNICEF waliin ta'uun mirga daa'immanii irratti waltajjii marii qopheesseera. Qixxeessaa Laayyoo bal'ina oduu kanaa akkamitti qindeesseera. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa mirga daa'immanii fi dubartootaa eeguuf dhaddacha daa'immanii hundeessuun hojjetaa jira. Haa ta'u malee qabiinsi bakka tursiisa daa'immanii seeraan walitti bu'anii fi maatiin isaanii murtoodhaan mana sirreessaa seenanii abbummaan qaama hoogganuu qabaachuu dhabuun mirgi daa'immanii akka haala barbaadameen hin kunuunfamne godhee jira jedhu mana murtii waliigala Oromiyaatti Daayiriktarri qorannoo fi atoominaa obbo Tacaan Margaa. Giddugalli kunuunsa daa'immanii kun immoo hanqinni inni qabu maali? Itti fufiinsa tajaajila kana akka kennu maal gochuu dandeenya? Eenyutu itti gaafatamummaa kana fudhatee itti fufuu danda'a? Manni murtii akka mana murtiitti inishiyatiivii isaa fudhatee giddugalli kun akka hundaa'u taasisee sadarkaa kanaan ga'ee jira. Hooggantuu Aantuun Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa'immanii Oromiyaa Aadde Sarkaalem Saakumee mootummaan dhimma kunuunsa daa'immaniif xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jiraachuu kaasuun qaawwa seeraa mirga daa'immanii kabajuu irratti jiruu fi hojiilee dabalataa hojjetamuu qaban irratti dhimmamtoota waliin ta'uun guutuuf hojjetaa jirra jedhan. Daa'imman seeraan walitti bu'aniif bakka dandamannaa qopheessuufis hojjetamaa jira jedhan Aadde Sarkaalem. Daa'imman umurii isaanii waggaa 9 kaasee 15 jiran gaafa seeraan walitti bu'an tokkoffaa iddoo dandamannaa hin qabu akka naannootti jechuudha. Kanaaf kan gochaa turre maayinni amma danda'amaa ta'etti bakka baay'ee isaatti hawaasa amansiistee akka hawaasatti deebi'an kan taasifamaa ture inni immoo rakkoo biraatiif nu saaxilaa jira jechuudha. Haaloo ba'uu maal dhimmuun akkasii kun duubaan jiru waan ta'eef rakkoo caalmaa jiru saniif nu saaxilaa jira waan ta'eef isa kana akkamitti furuu qabna kan jedhu koomitimentii mootummaan fudhateen eenyu qabachuutu sarara jiraata kan jedhu irratti dookumentiinis dhiyaatee kan mari'achaa jirru. Pireezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazaalee Baasimal mirga daa'immanii seeraan walitti bu'aniis ta'ee kanneen maatii waliin mana sirreessaa jiran ilaalchisee qaawwa seeraatu jira. Kun immoo rakkoo kenna tajaajilaa mana murtii irratti gufuu ta'eeraa jedhan. Haati gaafa yakka raawwattee itti murtaa'ee jedhe daa'imman wajjiniin mana sirreessaatti ergamaa jiru. Warra seeraa walitti bu'anii eessatti erginaatu hin taane kanumtinuu tu seeraa walitti hin bu'in sababa maatiin isaanii akka raawwachuutiin daa'imman bakka dhabamanii mana sirreessaatti ergamaa jiru. Manni sirreessaa immoo gaafa fuudhu daa'imman abaluu jedhamtu tuduukaa jira jettee xalaayoo nu barreessite malee baajata iyyuu ramaduuf nu rakkisa jedhanii gaafii akkasii ka'a. Manni murtii immoo akkamitti daa'imman akkasiitti wajjiniin fuudhe jedhee ajaja humti seeraa wajjiniin walitti bu'u baay'eetu jira jechuudha. Dhimma qabiinsa daa'immanii ilaalchisee giddugaleessi tursiisa daa'imman seeraan walitti bu'aniis ta'ee kanneen maatii waliin mana sirreessaa seenanii qorannoodhaan deeggaruun furuuf hojjetaa jirraa jedhan obbo Gazaaleen. Kan seeraan walitti bu'e qofatu hin ta'in warra naamusaa gaarii hin qabne hawaasa keessaas dhufanii achitti barumsa wayii argatanii warra deebi'anuudha malee warra seeraan walitti bu'e miti. Kanaaf adda addatti ilaaluu qabnaadha. Inni seeraan walitti bu'e sun giddugaleessa tokko qabaachuu qabnaa akka Oromiyaatti inni sirriidha. Inni akkasii kun immoo bakka bakkatti babal'achuu qaba moo babal'achuu hin qabu? Babal'achuu qaba yoo ta'e eenyuun jalatti bulee akkamitti babal'ataa eenyutu fanni godhaa dhimmi jedhu qorannoo kana keessatti yaada murtiitii wajjiniin sagantaa fooyya'insa naaqaatti dhiyaatee furmaata argachuu danda'a. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaabbata UNICEF waliin ta'uun dhimmamtoota waliin mirga daa'immanii irratti mari'ateera. Yeroo gaarii.